Dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftan Oromiyaa Kaaffee Miidiyaatti maqaan koo Saamiin jedhama. Kunoo dhufne egaa qophii haaraa keessummaa haaraa qabannee keessummaan keenya har'aa obbo Geetahuun. Obbo Geetahuunii wayyaa aadaa Oromoo warra dizaayinii godhanii warra hodhanis. Egaa dhaggeeffattoota keenya baga ayyaana Oromoo ayyaana Irreechaa geessan siniin jechaa qophii keenya irraa qopheessituun keenya sabboontuunii obbo Geetahuun bira deemtee wayyaa aadaa hodhuu qophii Irreechaadhaaf akkamittiin akka deemaa jiru akkamittiin akka qophaa'aa jiru gaaffiif deebii gootee jirti. Mee walii wajjin dhaggeeffatu. Karaa uffata dizaayinii kana akka dhufe karaa biiraa kiyyaatiin jechuudha. Karaa obboleessa abbaa kiyyaa inni uffata hodhaayyuu akka carraa ta'ee osoo barumsa barachaa jiru ijoollumarraayyuu jalqabee gaaf tokko hiriyoonni kiyya irra caalaan isaanii hojii mootummaa keessatti isaanii irratti qacaramuu barbaadan. Ani yommuu saruu qacarrii mootummaa kana keessa jiru wayita hojii ogummaa adda addaa kan hojjedhe sanuu. Sababa saniin garana kaawuyyaa yookaan immoo zimzimii jedhamu kanatti seenee achumarraa ka'ee macarraa sadarkaa marree kanarra gahee jecha hoogan. Waggaa meeqa eegaltee? 95 irraa eegalee almost amma gara waggaa 14-15 ga'a. Kanuma keessa jira. Kanuma keessa jira hoo. Gaafa duraa osoma jennu nama bira qacaramee hojjechaa tureyyuu achirra maan deemee kun irra galata rabbii kama dhuunfaa keenya qabanannee namallee of jalatti horannee maatallee horannee nullee kun akkana jiraachaa jirra hoo. Nama meeqaaf carraa hojii uumtee jirta amma? Na jalatti gara ijoollee 5 ana waliin. Hojjetaa 5 jala qabdaa jechuudha. Uffanni ati dalayduu ammayyaarra moo aadaadha moo akkam? Hundumaa alfaana deemsisa beektaa amma fakkeenyaaf yeroo ayyaanni adda addaa dhufee jira barri haaraa jira itti aanee masqalli karaa kiristaanaa jira itti aanee irreechi jira itti aanee isaan kanneen keessatti jiddu gala ka godhan irra caalaa uffata aadaati. Itti aanuudhaan immoo isa uffata ammayyaallee isa adda addaatiin bifa dizaayinii adda addaatiin akka fedhii maamiltootaatiin ni hojjenna garuu hamma ta'e tokko dursinee maamiltoota filachiisnaa isarratti hundoofnee hojjennaa fi jecha. Mee uffata aadaa moo ammayyaa irra hodhuutu namaaf salphata? Akka dhugaa hodhuudhaaf ka salphatu uffata ammayyaati. Ka aadaa maal inni baay'een isaa uffanni aadaa adii waan ta'eef akkuma addeenyi isaa fagoodha nama waamee waa baay'ee nama hawwatu kan of eeggannoo baay'eellee barbaada. Tokkoffaa uffatuma aadaa ta'e qofaaf hin hodhamu wanni hundumaa ulaagaa mataasaa qabaa. Fakkeenyaaf akkaataa uffannaa qabaa akka itti uffattu qabda. Uffanni aadaa fakkeenyaaf ka gaafa bu'aa uffattu jira, ka gaafa gaddaa uffattu jira, ka gaafa walitti hidhamiinsaa uffattu jira. Kana hundaaf akka takka qabatee waan jiruuf isa kana hundumaa wal jiddu gala godhannee hojjennaa jechaadha. Haalli gabaa amma jiru mee maal fakkaata? Qaala'insa kanaan wal qabatee namni hedduudha kan rakkina himachuu jiru. Kama keessaniin immoo maal fakkaata? Warrumti daldala keessa jirtan keessattuu uffataa wanti wal qabatu irra caalatti immoo maateriyaaliin isin fayyadamtan kan alarraatii galu daballiinsaa akkamidha? Akkuma isin irratti dabalamu isinis immoo dabalaa jirtu. Kun dhugaadha. Inumaayyuu akka silaa dabaleen dabalee jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf kirriin saaba takkitti fakkeenyaaf ka xilfii ittiin hojjechiisnu yookaan immoo ka ogeeyyiin xilfii ittiin hojjechiifnu birrii 40 ka ture amma birrii 120 takkittiin isarratti dabalatee gaafa hidhaatee deemtu tishartii duraan birrii 200 kumaan hojjettu gara 600 800 galee jechaadha. Kana jechuun aadii eenyu irratti ta'ee warroota uffata maamilaa irratti wanni ta'e isa kan immoo maamiloonni tokko ameenumaayyuu nuyi isin hubanna akka mi'aa ta'e isa gadi aanaadhaan immoo hojjechuudhaaf xiqqoo miidhaginsi isaallee akkuma gadi buusanii wanni jechaa jira. Kana garaagarummaan jiru dhugaadha. Qaala'insi ni jira. Maamiltoonni illee komii nutti dhiyeessaa jiran xiqqoo qaala'ee jechaa jirani garuu kan hundaa jiddu gala goone hojjechaa jirra. Mee dalagaa kana keessa jiraachuu keetiin nama fayyaddee yookaan immoo ati addatti kanan fayyadame jettu jira? Kanan fayyadame kan hin jedhu caalaa fira horachuu dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'eedhaan wal bartaa nama baay'eedhaan amala adda addaa argitaa. Inni guddaan nama baay'eedhaan wal baruudha. Fakkeenyaaf eenyu siin jedhu
ogummaa kanarratti waliin barree haga deemnee haga maal isin jedhu amantaa ortodoksii hordofaa haga daa'ima walii kennu jechuun ogummaa kanatti wal barree amma kanaan nama baay'ee wal wanni jedheera dhugaa isin jedhe isa sana na bu'aan kiyya guddaan. Maatii hedduu horatte jechuudha. Dhugaa. Hedduu namatti tola. Uffata hoggaa hodhitu gaa irra caalu jira itti hanqachuu jira kana keessatti mee mudannoo nati qabdi yoo jiraate. Mudannoo ani qabu obbo baay'ee kam jedhee qabsitti wanni ani naganne keessa maal seete uffata wayii baay'ee nama wayii deddeebise jechuun uffanni tokko namni tokko obbo akkam jedhee sitti ka hoggasuma siidhumu jira ka hoggasuma immoo akka dhaabbata isaatii fi yemmuu uffatuu fi dhaabbanni isaa ka wal simachuu didu jira isaan kana hundumaa wal qabate wanni na qunname maal seete namticha wayiiti qotee bulaa wayiiti baay'ee deddeebisne akka carraa ta'ee yommuu uffata isaa wanni jennu kan ibsaaniin dhaamaa yookaan wanni adda addaan qunname gaafa kaanii bakka borkootti jenneeni deeme yommuu inni dhufu namtichi dhufee naan jennaan fiigee kun akka argite kana uffanni gadi wanni jedhee jira makiinaa jala seene. Makiinaa jala yommuu seenu namtichi anaa ol uffanni fannifame jira. Uffanni guyyaa kiyyaaf yommuu jedhu uffanni irratti dhufee dub jedhanii dhokadheera. Si ukkaamsa qadu. Eessa dhageenya jenna anarra kufee bara uffanni gaaftee na dhoske. Eessa dhageenya hingeeje akkana bee baramma maali jedhe ergasii uffanni irratti kufee argina mucaa wayiiti waame. Mishee jedhee ni waame. Mafcaaraa kenna boo makiinaa na rakkise jedhee bara makiinaa namaa rangoone. Akka ergasii dhuftee ni namtichillee bakka mudannoo na qunname keessa isa kana ka baay'ee hin dagan. Mudannoo ajaa'ibaati gaa kana keessatti ukkaamamuunis jira dalagaa biraa uummachuunis jira. Mee beellama kabajuu irratti akkamidha isin akka mana keessaniititti akkamidha? Dhugaa dubbachuudhaaf beellama akkuma onneeti akka yerootitti fakkeenyaaf yommuu hojiin xiqqoo irratti cimee jedhe dhaqqabsiisuu dhabuu dandeenya nullee immoo bakka maqaan nu baheera warra uffata hodhuu fi warra anaaxii warra maalii jedhamna garuu haa ta'u malee isaa gaammaatiin ka baay'ee dararamellee galata rabbii haga nama rannatti hin jiru aguma jirullee garuu parsanteenoonni jenne gaariidha. Mee namni uffata hodhuu hedduu soba baay'isaa jaa wanta kun dhugaadha? Dirqama kaa. Sababni immoo qabaachuu baannaan uffatuma hodhuu dhiisuu qabda. Maaliif? Jechuun sobuun sun dirqama si sobsiisa beektaa irra caalaa maamiltoonni illee waan si hubataniif sobuun sun dirqama ta'ee osoo hin ta'in wantoota silaa jiran santu akka sobdu si godha. Sababa sanii maamiltoonni baay'ee immoo si hubatu. Mara immoo jala muranii haasa'an jiran isaan san immoo of eeggannoo hojjenna rabbi dhugaa dubbachuudha. Dhugaa isa kana kun immoo gara laafeeyyiin jira fakkeenyaaf akka akkasii. Hayyee tole galatoomi jecha meegaa yeroo ammaan tanaa irreechi dhufu jira jijjiirraa waggaa haariyaatis jalqabameeti kan inni jiru 2015tti cimee kan jirru uffata babbareedaan balbala kee duratti arkeetiin jira diizaayinoonni suni akkam ajajamuu dursitanii qopheessitanii keessammoo akkam dhugaa dubbachuudhaan irra caalaan isaanii dursineetuma qopheessine maaliif wanta silaa argisiiste irratti kamaamilee dhufuu danda'u wanta silaa mul'iste irratti ka dhufee si ajajuu danda'u sababa sanii nullee dursineetuma irrumatti immoo erga si ajajumaan itti fufaa deemnaa jechaadha itti aanuudhaan barri haaraa amma dhufaa jiru kuni abboo rabbi kanumaan keerii nu godhee kanumaan nageenya biyyattii teennatii fi bakka nagaan jirutti wanni hunduu ka jiru bakka nagaan jirutti wanni nyaatteeyyuu kan siisifaa'u rabbi biyyattii teenne rabbi nagaa nu haa godhu nullee oromtootas haa ta'u biyya namoonni biyyattii tana keessa jiran hundumtuu afaan wal beeksisee biyyattii teenya ka qabnu biyya takkittii tanarratti hundi keenya wal dhaggeeffannee nageenyaa fi nagaan qofa hundi keenya rabbii keenya kadhachaa barri dhufu ka nagaa ka walii galtee ka jaalala ka quufaa ka nagaa nu haa godhu jennaa hoo. Hayyee taate galatoomii jecha uffata amma qopheessitanii keessanii ajajas ni fudhattu jechuudha. Dhugaadha.
amma ala jiru akkas fafannifamee jiru uffata hedduu babbareedaa hedduu nama hawwatudha. Inni ajajaan dalagame moo ifumaaf qopheessitanii? Ofumaaf qopheessine akkuma duratti isin jedhu dhugaa dubbachuudhaaf bara dabre gara Ameerikaa gara maatii 7-8 ergeera dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammadanii Jarman nama 2-3 ergeera kan yaadadhu irra caalaa garuu warra Ameerikaatii fi ka Jarman baay'ee ergeera dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee jaalataniira thank you jedhaniira nullee fudhanneera. Mee tajaajilaati gama uffata aadaatiin kan turratti dubdeebiini maamiltoonni keessiif kannan akkamidha? Ay dhugaa dubbachuudhaaf bareeda jabaaddu itti cimee inumaayyuu waggaa bara baraan wanna asitti arginu wanta aadaa irratti nu argisiisaa jirtu baay'ee bareedaa kanumaan itti nu hufi nu jabaaddu jechaa jira keessattuu aadaa irratti. Mee yeroo ammaan tanaa diizaayineroonni heddummaataniiti kan jirani akkuma isaan heddummaatan kana uffanni aadaa Oromoo yerootti safuu gadhiisaa jiru aadummaa isaa gadhiisaa jiru jira. Kan handhuura mul'isee hojjeta inni kaan ammoo gabaabsee akka uffata aadaa Oromoo hin mul'isnetti illee yeroo dalagamaa jiru harkaati kan jiru. Sibiratti immoo kan inni harkaa jiru uffata gugguutuudha garuu ammayyaa'ee jirudha. Kuni adda si godha jee yaada diizaayineroota gammaa harka keessaati. Kanaammee maalirratti hundooyitee akka adda ta'uu akkasumatti immoo ammayyaa'uu akka danda'u kan si goosisa. Galatoome wanni inni dura uffanni aadaan jechuun ulfaataadha. Aadaa jecha 2-3 yookaan immoo qubee 3-4 wanta ibsituu miti. Aadaan baay'ee garba. Isa kana nu amma kana hojjenne hin hojjenne. Gana reefu mooqadhaan garbarraa tuyidha. Aadaan immoo mataan isaa safuu qabaa akka qaba akkuma duratti siin jedhee fakkeenyaaf uffanni aadaa aadummaa isaa san qabatee yoo uffatame bareeda. Aadummaa isaa san hin gadhiisee aadummaa ofirratti maxxansee garuu akka ammatu duratti jettee waan dhooroo mul'isuu maalii kana godhuun nuyi salphaadha garuu ofis salphisaa jechaadha. Kabaja uummata kanaafis qabdu yookaan immoo safuu uummata kanaafis qabdu cabsuu natti fakkaata. Amma jiran yaa ijoolleen ammaa kun irra caalaan isaanii waan akkasiillee waan barbaadaniif garuu inni guddaan maalinni safuma isaa eeggatee wannuma jiru kan inni uffatame bareeda uffanni aadaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf nu ajajanillee ni garuu yaa hojii ta'eef hin hojjenna garuu akkana ta'e jenneeni kan fudhatanillee jiranii immoo didaniitumallee ka jedhan jiran maaliif kennuu fi fudhachuu waan ta'eef waan nurraa eegamu hin dubbanna waan didan immoo hin jenne garuu akkuma argite akkanumatti akkuma amma argite kanatti yoo uffatame bareeda dhugaa dubbachuudhaaf. Isa kana agaaftee ammayyeessu fakkeenyaaf uffata Habashaa argitee jiraatte wanni isa bareeche maali? Wanni isa adda godhe maaliin? Isarratti hundaanii wantoota adda addaa isuma san irratti waan hojjetamu bareede malee keenyallee isaa gadi ta'eeti miti jechuun kan uummata Oromoo keenyaa hodhaa jiru. Irra caalaan menuwaayyuu osuma jechaa jiru chaalenjiin qunnamaa jiru irra caalaatti amma fakkeenyaaf uffata xilfii yommuu hojjechiisnu diizaayina kaasnee muutti kennuun naannoo bakka xilfii hojjetan sanitti dhugaa siin jedha duratti osoo hin kaasin bira dabre haga wal dha'uu keessa dabree haga wal dha'uu geenjereessatti iddoo ijoollee xilfii hojjetan irratti maaliif diizaayinni silaa taa'uu qabu sanitti fakkeenyaaf alaabaan abbaa gadaa diimaa gurraacha diimaa adiidhami beekaa wal jala dhaanii si kennan. Isa kana jechuun maaliin waa baay'ee jira hundan dubbatanii duydan dhungatanii sani. Isa san hundaa chaalenjii godhaa keessattuu am osoo hin jaalatiin dirqama nama ofitti dhufaa jira. Isa kana garuu waan fooyyettee miti dhugaa siin jira waggaa lamaan kana waggaa dabre waggaa lamaa waggaa dabree fi waggaa bara dabree ijoollee baay'eedhaan achitti wal dhawaa jiraan wal tumeera jechuun poolisni dhufee sababa sanii nonni jedhe. Mee asirratti ifa akka ta'uu fi wallaalaan kan wal jala dabarsan immoo beekamatti yaadanii waan akka beekaati malee fakkeenya beekaati bakka beekaatum ayi kun kana jettee itti himtee sarartee jala itti himtee kana kanarratti godhi kana irratti hojjedhu jettee itti kennitee beekaa wal jala dabarsee godha. Kun maalinni isaanis jaalataniiti miti. Isaaniifis barammatee tokko inni jedhaa fi beekaa wal jala dabarsanii godhan maaliin jibbansaa gana wanni Sudaan jiraame. Jibbasaa fi sodaas walitti daameessan godhan irra caalaan maaliif dhugaa siin jedha waggaa 10 booda maal jedhe naan jedhe guutumaan guututti
amma karaa mootummaatiin Londoon ergaa jirtu jira caffee irratti uffata aadaa uffatan gaariidha garuu kun gahaadha gahaa miti ganaadha akkuma duratti siin jedhe isa garbarraa ganaa reefu mooqaadhaan akka waan xiqqootu qameeti kanaaf kana fakkaata siin jedha waa baay'eetu nu uummatati waa baay'ees immoo isuma kanaan immoo baruma baraan otuu ilaaltoom akka birreechi waggaa 2-3 irraati waggaa 4 irraati fi kabara dabree isuma isaan maali wanni dabalaa deem akka ajaa'ibfatanii barama fanii ilaalaa jirani kana godhe maalinni lolaanii fi arrabsoodhaan yookaan akka ana tumaa saniin osoo hin ta'in gadi jettee abshaalummaadhaan argisiisu maali Oromoon garaa bal'aa bal'inni isaa san immoo bal'ummaa isaa saniin argisiisuu qaba ganaa inuu bannee waa baay'ee nurraa eegama siin jedha hoo hayyee galatoomii yaada bal'aa kaaste mee isuma duraarratti si deebisa takka uffanni aadaa osoo aadaa sabichaa hin balleessin hin cabsin safuu hin cabsin ammayyaa'uu hin danda'u baay'ee danda'a duratti siitu qeera bar fakkeenyaaf uffata habashaa siin jedhe akkasitti fakkeenyaaf uffata habashaa haga 70-80 kawaamamu jira bar kenna waamamuu hin danda'u isa xilfii sanii ulaagaa isaa eegee wanni isaa san eegee waamamuu hin danda'u hin danda'a garuu ammallee wanni nu hafu jira ammallee duwwaa seen jechuudhaaf numa birattu hubannaan uffata aadaa Oromootiif qabnu hagam takka fooyyaa aadaa yookaan immoo hagam takka gaadha kan jedhu nullee mataa keenyaan of gaafachuu qabna. Fakkeenyaaf uffannaan maatama duratti argite kun isa amantii ortodoksii ka ta'e gadaa jalatti ta'ee maaliif alaabaa abbaa gadaa isaa jalatti ta'ee amantaa ofii ka barbaade hunda godhachuu ni danda'a maaliif sirni gadaa yookaan immoo Oromoon isa kamuu daangessu amma waan hunda walitti qaba waan ta'eef sababa saniin san diizaayinii godhanii fakkeenyaaf kan Protestaantis ka ta'u ka Musliimaas haa ta'u konni haa ta'u fedha barbaadan isa jalatti hiriiree waan barbaade godhu waan barbaade uffachuu ni danda'a kan jedhu fanksansii godhe kanaaf akkuma tamma duratti jette waa baay'ee nu hafa ganaan malee hin hojjetamne dhugaa dubbachuudhaaf. Achuma irratti dabaluudhaan yeroo hedduu uffatoota diizaayinii ta'anii maxxanfamanii miidiyaa hawaasummaa irraatii arkuun kan namni suuraa sana buufatee dhufee isinitti kannatu. Suurootiin dhufan suni hundi isaa immoo kan safuu yookaan aadaa orjinaala sabicha ibsu eeggatee miti. Isaan wal qabatee namoota uffata gaggabaabsan qullaafaa fidan sanii akkamittiin barsiisaa jirtu? Moo akkuma isaan isinitti fidanitti hojjetaa fi jira? Duraan dursee akkuma duratti siin jedhe uffanni aadaa aadummaa isaa eegee akkana gabaabbatee osoo hin ta'in dheeratee uffatamuu qabaa kan jedhu wanni jenna. Itti aanuudhaan immoo fakkeenyaaf namni dubartoonni gabaabduu ta'anii baay'ee gabaabduu ta'anii uffata dheeraan irraan bareedu dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jiraami jiddugala ta'e haala dhaabbata isii walii kadeemuu danda'u. Isa kan akkana guutee wanni diizaayiniin kun osuma ta'ee jiru isa kanaan akkana jennee gorsanii kennaaf fakkeenyaaf kan akkanatti uffaddu. Itti aanuudhaan kan garuu ka daangatti bahee isa kana akkana godhi jedhan kan akkuma duratti siin jedhanii jedhaan kun akkana jennaani. Didaniitu moo qonni jedhan taate immoo dirqama akkuma duratti siin jedhe kennitee fuudhu waan ta'eef ina hojjennaaf siistoo bukan. Hayyee achuma irratti dabalee ammallee akka guddina saba kanaatitti akka bal'ina sabaatti akka heddummina aadaa isaatitti uffati aadaa Oromoo akka sabaatitti bal'atee hojjetamee jira yookaan ammoo sadarkaa barbaadamu yaadamu sanirra gahee jira jettee yaadda? Gana baay'ee nu hafa akkuma duratti siin jedhe beektan mallee irra deddeebi'ee wanni jedhu fakkeenyaaf iddoo ani dhaladhetti warri baddaa uffatuu fi warri gammoojjii ka uffatu kopha kun aadaa mataa isaa ibsa. Inni kun akkasumatti uummanni yookaan immoo dhalataan uummatummaa naannoo Oromoo hojii keessa jiru hagam takka hubannaa qaba kan jedhu baay'ee gadi bu'aadha dhugaa siin jedha. Inumaayyuu amma dhaloonni qubee kun of baraa jira. Yemmuu of barummoo xiqqoo wantoota tokko hin argita. Xiqqoo daangaa bahuun takka jirti jechuun inni maal inni xiqqummaadha kallattii saniin isaan hubadha. Inni kun ni hafa dhugaa dubbachuudhaaf ganaa qacceen hin tuqamne. Hayyee xumura irratti gaa ayyaana irreechaa ayyaana guddaa ayyaana Oromoon hundi itti tokkoomee bahaadiyaa kaabaa kibbaan walitti dhufee ayyaaneffatutu dhufaa jira. Akka bakka ayyaaneffannaa jirtutti akkasumas akka diizaayinara Oromoo tokkootitti qophiin irreechaa maal fakkaata?
maal goonoo amma bultii 15 dabarreera erga jalqabne jechuun amma bultii 15 dabarreera erga galle bareeda gaafin akkuma isin jedhu xiqqoo qaala'insa meeshaatii wal ta'ullee ay bareeda akka gaarii qophaa'aa jirra. Irreesi baranaa ka irree keenya akkuma jennu sanitti baddaa gaara gammoojjii jidduu galaa hundumtuu nagaan nu haa dhufanii irreecha nagaan nu haa ta'u. Irreeffannee immoo kan nagaan biyyatti gallee ergasii immoo koolumannee kawanni jennu nu haa ta'u jenna. Atis waan kana nagaa fattee fayyaa nagaa nu ta'e fuulli ifaa wal nu argu jenna. Galatoomii ayyee yaada nu laatte. Ishee fayyaa ta'etillee galatoom. Akkas ture egaa taphni keenya obbo Geetahuun wajjin obbo Geetahuun baay'ee galateeffannaa yeroo isaanii nu kennanii gaaffiif deebii nu wajjin gochuu isaanii. Dhaggeeffattoota keenya isinis baay'ee isin galateeffanna. Qopheessituun keenya sabboontuu ani immoo Saamiin jedhama. Amma deebinee wal argunitti nagaan oolaa lafa ooltanitti immoo nagaan bulaa isiniin jedha.